sadaffaan akka amantii ortodoksii tiranii tokko dhalatee guyyaa 40 yookaan 80 kiristaanaa ni ka'a yookaan ni cuubama. Namni tokko dhalatee otoo hin cuubamii yoo hafe amantiin isaa maal jedhamaan jedheen. Musliima dhaadhan edda musliima ta'e gaafa dhalatu isin immoo maaliif gara amantii uumamaatti jallistuun jedheen. Musliima siin jedhanii sitti manii jedhuudha. Musliima ta'uu naan jedhanii barsiisonni. Barsiisonni maali ortodoksiidhaa moo? Musliima ta'uu naan jedhan. Eessuma koos gaafannaan musliima kaa namni dhalatee otoo hin cuubamii yoo hafe musliima ta'aadhan. Siniyyuu maal jallisturee maaliif gara amantii dhuunfaatti jallistu? Innoo musliima maaliif kiristaanaa namni kaasennaan kun hojii waaqaati daa'imni yoo medda yoomii hojii waaqa keessa galte dhiisatti wayifuu nu barsiisanii naan jedhu yeroo hedduu. Maaliif cuubamaa maaliif kirrii kokkeetti hiituu edda kiristaanaa ka'anii ati ortodoksiidha mallattoo kee jedhanii fannoo kokkeetti hidhu. Namni tokko yoo kokkeetti fannoo irra hin jiraan ati ortodoksii miti namaan jedhu. Dirqama mormatti hidhachuu qabu. Maaliif jallistuu? Kanaafiyyuu namni gaafa dhalatuyyuu musliima. Isin immoo maaliif karaa amantii mataa keessanitti jallistanii uummattuun jedheen. Hin beekan jechuudha akka namni islaamummaa irratti dhalatu ni beekan jechuudha badeechini. Ni beeku. Hedduun dhalatanii jallisu malee jechuudha. Warra barumsa qabutu nu jallisan jechuudha. Warra qeessota nurra barnoota qabantu warra nu barsiisu jechuudha. Akkana jedhanii nu barsiisu. Yeroo hedduun hin gaafadhaan jechuudha gaafii kana. Ni beeku garuu ofiif jallisu. Isaaniyyuu ni beeku Yesuus dhalatee dhanna ni qabataa jedhu. Torbee darbe keessa gaafadheen ture guyyaa naqaanii kabajama guyyaa Yesuus dhanna qabateedhan. Yesuus namadhaa kan dhanna qabatuun jedheen. Hojii isaa keessan galiinaa namni waa'ee isaa dubbate hin ta'uu jedhu. Isaaniyyuu ni beeku akka Yesuus waaqa hin taane jechuudha. Inniyyuu abbaa isaa nuuf kadhatee isin immoo maaliif isa kadhatu? Jennaan dhiisii shakkii waan akkasii dubbatiin naan jedhu waan akkasii gaafadhe. Kanaafuu ani hubadheen jedha jechuudha waggoota hedduu. Dastaa gajetu san seensaa jiru. Achuma irratti waan asii dabalu ammas Yesuus Kiristoosii macaafa keessatti jechuudha. As deebi'ee yoo jiraatte macaafa keessatti Yesuus Kiristoos waan hundumaadhaaf kennamee jira. Waan hundu dubbiin anatti kennamee jedha fakkeenyaaf Yohaannis 12:49